Har'a sadaasa 25 bara 2023 Ashamaar Kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Hangafoota dursuun oduu isinitti himamu. Gamtaan mootummoota Afrikaa Bahaa Igaadii mootummaa Itoophiyaa fi Abaaboo Waboo gidduuttis mariin marsaa biraa akka jiraatu gaafate. Hawaasni Oromoo Gujii lixaa irraa hidhattoota faannootiin buqqaafaman magaalaa Gamsaa qubatanii jiran rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu himatani. Godina Buunoo Beddellee aanaalee garaagaraa keessattis lola waboo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiruunis jiraattonni naannichaa rakkoo nageenyaa hamaaf saaxilamaa jiraachuu himatani. Godina addaa saba Oromoo Wallootti jiraattonni kanaan dura humnoota finxaaleeyyii qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebi'uu akka barbaadan gaafatani. Oduu biyya alaatiin. Kooriyaan kaabaa waliigaltee humna waraana Kooriyaa kibbaa waliin qaban adda kutuu yaaddoo uume. Kwaatar guyyaa dhukaasa dhaabuu Israa'el Hamaas dheeressuufis nan hojjedhaa jette. Kunneen hangafoota oduu biyya keessaaf biyya alaa turanii amma babaleen oduutti sin dabarsa. Gamtaan mootummoota Afrikaa Bahaa Igaad mootummaa Itoophiyaa fi Abaaboo Waboo gidduuttis mariin marsaa biraa akka jiraatu gaafate. Igaad marii marsaa lammaffaa milkiin xumuruu dhabuunis hordofee ibsa baaseenis rakkoo siyaasa diinagdee uummata Oromoo dararaa jiru xumura itti godhuufis mootummaa Itoophiyaa fi Abaaboo Waboo gidduutti kutannoodhaan mari'achuu qabu jedhe. Dabalata oduu karaa kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Gamtaan mootummaa Afrikaa Bahaa Igaad mootummaan Itoophiyaa fi Abaaboo Waboo gidduutti mariin marsaa biraa akka jiraatu gaafate. Igaad marii marsaa lammaffaa milkiin xumuramuu dhabuu hordofee ibsa baaseen rakkoo siyaasa diinagdee uummata Oromoo dararaa jiru xumura itti godhuuf mootummaa fi Abaaboo Waboon kutannoodhaan mari'achuu qabu jedhe. Igaad marii nageenya geggeeffamaa ture irratti taajjabaa ta'e hirmaachuu ibsuun qaamoleen lamaan waldhabdee siyaasaa jiru hiikuuf marii irratti cichuu qabu jechuun ibse. Barreessaan Igaad Warqinaa Gabayyoo rakkoo uummataa furuuf marii irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'uu eeruun mariin marsaa biraa jalqabsiisuuf hayyamamaa ta'uu ibsaniitu jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad akkana jechuun fuula feesbuuka isaanii gubbaarratti kataban. Yaaliin marsaa lammaffaa Waboo fi mootummaa walitti araarsuuf biyya Tanzaaniyaatti godhame milkaa'uu dhabuu isaa uummata biratti gaddaaf caba amilee guddaa ta'uu ifa. Gama uummataatiin marsaa kanatti yoo xiqqaate qaamonni lamaan waliigaltee lola dhaabuurra ni ga'u jedhee abdiin eegaa ture. Keessattuu ajajoonni waraanaa dirree lolaa irraa mariidhaaf dhufuun abdii araarri ni milkaa'a jedhu akka malee ol kaasee ture. Marsaa lammaffaa kun akka kufaatii guddaatti yeroo dhiyaatu agarra. Hawwiin marsaa kanatti waliigalteerra ga'u jennee hawwiin qabaachaa turre milkaa'u baatus bakka mariin kun irraa jalqaberraa yoo laalu karaa fagootu deemame. Sadarkaa araarri hin barbaachisu yookaan hin danda'amu jedhurraa kaaneet bakka hoggansi olaanaa qaamota lameen wal fuuldura dhufee mari'achuurra geenyeera. Kanaafuu araarri kun saffisa nuti hawwine dhufuu dhabuu waan gaddisiisaa ta'uu abdii kutachuun garuu hin barbaachisu. Abdii kutachuus hin dandeenyu. Fala biraas hin qabnu. Kanaaf ammas mariin araaraa itti fufa jennee abdan. Hawaasni Oromoo Gujii lixaarraa hidhattoota faannootiin buqqaafaman magaalaa Gamsaa qubatanii jiran rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu himatan. Sababa hidhattoota faannootis qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafamanii yeroo ammaa kana gadadoo keessattis kufanii jiraachuu kan himan hawaasni kun bakka buufatanii dhabuunis fi hanqina midhaan nyaataa fi saaxilamaa jiraachuus himatu. Dabalata oduu qabna. Hawaasni Oromoo Gojjam lixaa irratti hidhattoota faannootiin buqqaafaman magaalaa Gamsaa qubatanii jiran rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu himatan. Sababa hidhattoota faannootii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniifis yeroo ammaa kana gadadoo keessatti kufanii jiraachuu kan himan hawaasni kun bakka buufatan dhabuufis hanqinni midhaan nyaataaf saaxilamaa jiraachuu himatu. Gara irraa dhufanitti deebisuufis qaamni haala mijeessuu danda'u hin arganne kan jedhan maddeen qabiyyee lafa Gojjam lixaa bulchiinsa mootummaa Amaaraa keessa waan jiruufis mootummaa itti dhiyyannus dhabneerraa jedhani. Yeroo ammaa kana abbootiin warraa kuma tokko ol mana barumsaa Joojii jedhamu keessa buufatanii jiran kun kan jedhan hawaasni magaalaa Gamsaa ofiisaa rakkoo keessa waan jiruufis deeggarsi namummaa dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa gara keenya ilaaluu qaba jechuunis gaafataniiru. Hawaasni Oromoo torban darbe godina Gojjam lixaa irraa hidhattoota faannootiin buqqaafamaniif godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa qubsiifamanii haala rakkisaa keessa jiraachuu himatanii turan. Buqqaatota maatii isaanii waliin mana barumsaa Joojii Migirii keessa qubsiifamanii jiran keessaa kan yaada kenne tokko ka jedhutti abbootii warraa
kuma tokko ol magaalaa Gamsaatti naannicha qubatanii jiru jedhe. Akka maddi keenya kun jedhuttis erga qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafamanii guyyoota 7 darbaniiru jedhe. Hawaasni kun saba Oromoo ta'anis sababa qubsiifama lafa isaanii daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiruufis jiraattota naannoo Amaaraa turani. Sababa kanaafis dhimma keenyas mootummaa naannootti iyyaafannullee dirqama gara naannoo Amaaraa deemuutu nurra jira jechuun rakkoo keessa jiraachuu ibsani. Yeroo ammaa kana magaalaa Gamsaa keessa buufatanii jiraachuu kan himu maddi keenya kun bakki buufatullee jiraatanillee rakkoo beelaa fi uffata isaanii mudatee akka jiru himatu. Hawaasni aanaa Amuruu lola qindaa'aa hidhattoota faannoo waggoota 3 darbaniif isa irratti raawwachaa turan hedduu miidhamanii waan jiraniifis isaaniyyuu deeggarsa addaa barbaadu kan jedhu maddi keenya kun dhaabbileen mirga namummaa fi deeggarsa adda addaa ija isaanii gara aanaa Amuruu deeffachuu akka qaban gaafatani. Naannichatti haleellaan ammallee itti fufee jiraachuu kan himan maddeen hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa keessatti nama Oromoo ta'ee fi hawaasa saba daangaatti naannicha keessatti daangeffamee jiru irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu simatu. Uummanni Oromoo dhimma hawaasa daangaarra jiruuf xiyyeeffannoo addaa akka kennu barbaanna jechuunis gaafatanii jiru. Godina Buddoo Beddellee aanaalee garaagaraa keessatti lola waboo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiruunis jiraattonni naannichaa rakkoo nageenya hamaaf saaxilamaa jiraachuu himatu. Godinichatti aanaalee akka Makkoo, Hannaa, Daggaa fi Cawaaqattis lola gidduu kana guyyoota darban godhamanii turaniinis uummataa fi qabeenya uummataa irrattis miidhaan qaqqabee jiraachuu jiraattonni naannichaa yaada kennan himanii jiru. Bal'ina oduu kan isinitti himtu Ayyaantuu Taayyeeti. Godina Bonoo Beddellee aanaalee garaagaraa keessatti lola wooboo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiru jiraattonni naannichaa rakkoo nageenya hamaaf saaxilamanii jiraachuu dubbatu. Godinichatti aanaalee Makkoo, Daabboo, Aanaa, Deggaa fi Cawaaqaatti lolli gidduu kana guyyoota 3 oliif walitti fufiinsaan godhamaa jiruun uummataa fi qabeenya uummataa irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuu jiraattonni yaada kennan himaniiru. Godina Bonoo Beddellee keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti naannoo waggoota 2 oliif turuu himu jiraattonni. Wal waraansa kanaan warshaan sukkaaraa dabalatee bu'uuraaleen misoomaa hedduun miidhamuu jiraattonni yaada kennan himanii jiru. Itti dabaluunis uummata nagaa irratti miidhaa qaqqabeen namoonni nagaa baay'een yoo lubbuu dhaban kaan ammoo madaa'uu himu. Naannoo baatii 5f wal waraansi nurraa dhaabbatee ture kan jedhan jiraattonni godinichaa bultii 3 dura aanaalee Makkoo, Daabboo, Aanaa, Deggaa fi Cawaaqaa keessatti akka haaraatti wal waraansi jalqabuu himu. Guyyaa 2 dura aanaa Makkootti lubbuu qonnaan bulaa tokko kan ba'e yoo ta'u loon 40 ol saamamee jira jedhu jiraattonni. Sababa wal waraansa kanaatiin tajaajila uummataa kanneen akka mana yaalaa, manneen barnootaa fi kanneen biroon addaan cituu kan dubbatan jiraattonni midhaan qonnaan bulaa barbadaa jiraachuu isaatiin uummatni beelaaf saaxilamna sodaa jedhu akka qabu dubbata. Aanaalee hafan keessatti ajjechaa fi saamicha raawwatamaa jiru jedhe jiraattonni. Godina addaa saba Oromoo Walloottis jiraattonni kanaan dura humnoota finxaaleeyyii qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'u akka qaban gaafatanii. Aanaa Arxummaa Fursii bulchiinsa magaalaa Caffaroobittis jala jiraattonni hedduun buqqaanii jiraachuu simatu. Bulchaan godina addaa saba Oromoo Walloos uummata qe'ee isaaniitti deebisuufis hojjechaa jirra jedhanii dabalata qabna. Godina addaa saba Oromoo Wallootti jiraattonni kanaan dura humnoota finxaaleeyyii qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'ee qe'ee isaaniitti deebi'u akka qaban gaafatani. Aanaa Arxummaa Fursii bulchiinsa magaalaa Caffaroobii jala jiraattonni hedduun buqqaaniiru. Bulchaan godina addaa saba Oromoo Walloo uummata qe'ee isaatti deebisuufis hojjechaa jirra jechuun himu. Baatiiwwan 9 dura aanaa Arxummaa Fursii gandoota adda addaa keessatti uummanni humnoota finxaaleeyyiin buqqaafamee ture. Uummanni buqqa'e kun yeroo ammaa deeggarsa dhabuun rakkoof saaxilamaa jiraachuu simatu. Aanaa Arxummaa Fursii bulchiinsa magaalaa Caffaroobiitti jala ganda Caffaa Diillaa bakkeewwan Cirrii Darboo fi Diddoo jedhaman keessas buqqaafamaniiru. Akkasumas Coqorsoo Diimtuu fi gandoota biroo irraas buqqaanii jiru. Gandi Diddoo jedhamu ganda akka malee miidhamee manneen jireenyaa gubatee fi qabeenyi saamamee barbadaa'ee ture jedha jiraataan dubbisne. Uummanni qe'eerraa buqqa'ee kun deeggarsa dhabuu rakkoowwan adda addaaf saaxilamuus kan himu jiraataan kun mootummaan qe'ee isaaniittis deebisuufis hojii qabatamaan hojjete hanga ammaatti akka hin jirre simani. Jiraataan biraas dubbisne uummata buqqa'ee deebisuufis mootummaan sochii taasisaa jiraachuu qubaan qabu jechuunis garuu qe'ee isaaniitti nageenyaan amansiisan akka dhufuuf hin hojjennaa jedhe. Bulchaan godina addaa saba Oromoo Walloo Ahmed Alii akka jedhanitti uummata qe'eerraa buqqa'ee deebisuufis hojjetamaa jira jedhani. Uummata qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafame qe'ee fi qabeenya isaanii manca'ee deeggaruufis qe'eetti deebisuufis hojjetamaa jira jechuunis simani. Abbootii warraa 1100 ol buqqaanii godinicha keessa jiraatan jirus jedhe bulchaan aanichaa. Oduu biyya alaatiin. Kooriyaan kaabaa waliigaltee humna waraana Kooriyaa kibbaa waliin qaban adda kutuuf yaaddoo uume.
Kooriyaan kaabaa dhiphina gama waraanaan jiru hambisuufis waliigaltee waggaa 5 dura Kooriyaa kibbaa waliinis mallattaa'e adda kutuun ishee biyyoota lameen gidduuttis yaaddoo uumuu himame. Kooriyaan kaabaa waliigaltee humna waraana Kooriyaa kibbaa waliin qaban adda kutuun yaaddoo uume. Kooriyaan kaabaa dhiphina gama waraanaa jiru hambisuufis waliigaltee waggaa 5 dura Kooriyaa kibbaa waliin mallattaa'e adda kutuun ishees biyyoota lameen gidduuttis yaaddoo waraana haaraa uume. Kun hundi erga Kooriyaan kaabaa satalaayitii basaasaa gara hawaatti erguun milkaa'uu ibsitee booda. Tarkaanfiin kun akka Kooriyaan kibbaa waliigalticha adda kutuun isheenis daangaa irrattis hojii basaasaa eegaluun dirqamsiise. Yeroo ammaa kana Pyongyangin waliigaltichas guutummaattis adda kutuun humna waraana cimaa fi meeshaalee waraana gurguddaa gara daangaatti geessuu fi akka jirtu ibsite. Kooriyaan kaabaa murtee kana wayita fudhattu akkas jette. Har'arraa eegalee waraana waliigalticha fulbaana 19 mallatteeffame kana hin eeggatu jette. Kanaafuu tarkaanfiiwwan waraanaa qabbaneessuufis hojiirra ooluun turan hunda akka kaafaman labsite Kooriyaan kaabaa. Pyongyang rokkeettii saatalaayitii basaasa biyyittii milgoon tokko jedhamtu baatu kibxata darbe gara hawaatti ergitee turte. Ergamni saatalaayitii basaasaa kun akka milkaa'e akka tures ibsite. Dubbii himaan waraana Kooriyaa kibbaa saatalaayitiin kun daangaan ishee seenuun orbiitii ishee irraa imaluu ibsuun tarkaanfiin Kooriyaa kaabaa kan balaaleffatamte. Roobii darbe qondaaltonni waraana Kooriyaa kibbaa gamasii haaloo ba'uuf duula basaasa daangaa irratti eegaluu ibsaniiru. Kwaatar guyyaa dhukaasa dhaabuu Israa'el Hamaas dheeressuufis nan hojjedhaa jette. Mariin Israa'el Hamaas Kwaatar gidduu galtummaa gaggeessaa jirtu kan dura buutummaan hoogganamu Mohammed Al-Khaliif Afgaafi CNN waliin taasiseen dabalata qabna. Qaataar guyyaa dhukaasa dhaabuu Israa'el Hamaas dheeressuuf nan hojjedhaa jette. Marii Israa'el Hamaas Qaataar giddugaltummaan geggeessaa jirtu kan duraa butaman hoogganoonni Mohammed Ali Kalveen Afgaaffii CNN waliin taasisaniin hojiin keenya hin xumuramnee jedhan. Ammallee yeroon dhukaasa dhaabuu akka dheeratuu fi muddamni akka hir'isuu qaamoleen lameen kan itti fufiinsaan haasofnaas jedhan. Jalqaba irratti Israa'el yeroofillee dhukaasa dhaabuu akka hin barbaanne ture. Kanaaf abdiin kutannus jedhan. Tattaaffii nuti goonu asirratti hin dhaabbatu itti mafufna. Gama biraan Israa'el waliigalteen kun bor akka hojiirra ooluu jalqabu amanti. Dhimmi inni hafe kan loojistiksii qofadha jette. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota Horni Miidiyaa oduu torban kanaa kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati akkasumas ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Torban babal'een oduu biroon hanga walitti deebinutti qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.